miti. Ani la mammi ko nyaata bashaamiti kan chaanaa yoo barbaadde siifan hojjedha ammoo yaani numa jirti bar ganamaani gaarkaadha jedhatti guddannee barmaa jechuudha si. Ela asirratti muwaata kan qabana adiitu wal qabaa gama maam gara geeruga. Isa kana abbootiin kee jara durii akka kanatti nyaatan iyyuu xaafii gommoo ifa mooqamti dhabeetta durii nan dhageeffadha horattu ranchiisee gisee gommoon kun mooqamti mooqni kun kennamtu hamma hin hafeenumti inni kan baadiyyaa iyyuu shartii kan akka aadaa duriitti qabatee taa'u isa baadiyyaa uummata baadiyyaa teessa magaalaa dhiisiiti. Hafeeraan sun hin jiru ni sun gonkuma ganama isaa kudha namatti kaatee si bukkeedha wanni jechuun hindoomsitti dura bu'ee ka'a. Hafeeraan ni maaliifatti dura bu'ee ka'a. Qoy afitu Ila doktarii dhuma inni beektaati. Inni dogongoraa akkuma ganamatti barameedha beektaati. Biddeen nama qubsuu irratti beekamaa jedhe raayyaa abbaa machaa. Akkuma ganamaati. Siluma inni ganamaani ituwaati haati ganama kaatee kursii hojjettee bishaan itti dhattee rafii irraa kaaftu suni mana qabannaanis akkuma sana faayidaatti hin qabu. Ganamaan kaamee baramnaan garuu hin jabaatu waan ta'eef. Hinaafuutu manna fi abbaa mana akkootatiin an hojjedhaan. Akkuma amma jettu kana waltajjii moo'itaa ture nama baay'ee wal gaamettaa ejaatee yoo tuqaamu waa marii mari'atamennaan marii kana irratti maaltu jedhame beektanii jedhana warri koo isin durna yaasaa deemtu yoo booda kana dhiisaa deesaa kun hin dhiifame takki teekinooloojii waan akka dubbate teekinooloojiidha jetti waa'ee teekinooloojii qofa dubbatti hin hafee warreen humti keenya isin durdur nyaatu kun hafteetti fiichi isin misiroota isin booda kan isin fuutan waa mooqa akka nu godhechuun kun badaa waan jiru fakkaatuma ganamaa kun yoo irra barraa kaatee kun bilbila fudhatteeti teekinooloojii ammaa ilaaluu ol kaati jedhame. Mariin kun mari'atameen haala kamitti isa duriitti deebisnaa jennaan halkan keessa saasa gaditti kaa'itti nabeelee jedhitti jedhame. Walitti muu. Doktor ogummaa keessaniin ijoollee lafaa hundattu waan gaggaarii nu gorsitanii nu qajeelchitu jennaan. Inumayyuu jaartii keessa warra bira teessanii yeroo jettan kanaaf fayyadamtanu nu akka qeerroon karoora fuudhuu qabu komii guddaa isinirraa qabna waan ta'u maaliif shamarri isinii rafuu ganama kaate yeroo irri barraa isin kaaftuyyuu isa akkasitti nama daddarbatan miti suuta jedhanii jechuudha akka nama ija keessaa huba buuchuu jedhu suuta jedhanii jechuudha ilaala baamugga dhibbaa jabaani dhibbaa cabsa. Abbaa jabsaa koo beekaa kursii nyaataadha sagalee qal'isa. Dhaggeeffatu siifan jedhaa jiraatan yoo sii galee duutuma jedhanii jechuun suutuma jedhanii ila gara maddii kana akkana jedhanii kaa waa baheera kaa akkana malee ol kaala nyaata hin jedhamu dambiidhaan jechuudha. Bisiru dhagaa jirta miti? Inni sitti himatu yoo dhiise jedhee dhaggeeffatuudhaaf. Amma gaa waliigalleerra amma fuudha keessatti murteessin. Kan fuudhaa rakkoon qabu maashaallah. Ishee keessan argannaa hin fuudha miti garuu. Jiituudhaan waliigaltee doktoraan waliigaltee taate. Isii malee si ijji sadiitu jira bakkee. Ishii. Sadanoo akkanatti wal isii galanii dhugaa. Waliigalteera jarri rakkoo tokko wal beekaniiru amma wal barsiiseera. Akkana. Yaa doktar maqaadhaan wal barree jirra mana ammaan fuudhamne taanee ganaa fuudhamne ta'e immoo hin beennu si. Waliigalleerra. Hin beennu ganaa nu fuudhama ta'ee fi mana ammaan nu fuudhan ta'e hin barre hin madde. Maa kana keessa gama. Tokko soomana kana tokkottaa tokkolee. Tokko kophaan soomsinaati itti kottaa. Maal akkamitti dhufama gaa'oon dhufee fudhatee gale malee si. Lakkibbu dhufee fudhatee gale sarfee fudhatee galuun isin walii gallaan koo. Waan sini bu jechuudha gurba wayiitiin akkana jedhu warra jaartii koo warra koo bira kaa'ee laayiviin galu nayyeellaa. Silumaatti gaa silma warra deemaa argachuu si wajjin laayivi. Gaafa sana hafe kaayeddoon amma koo namni teknooloojiidhaan intarneetii irratti wal baree waan wal fuudhuufi
Hin sodaanina fedha waan sodaatam. Bara durii kuwati bilbila gurguddaa kana kana namatti qabuu miti. Shita Kana xiqqoo. kaameraa itti qabna. Waa xiqqoona waraabaatti akka amma hin hafe. Amma Wali qabadhu maam. Hojii keenya adda wallahi. Dhugaa keeti wallahi dhugaa itti baadhi nama. Dhugaa dubbachuu taanaan akkasii dhuguu bilbila tokkicha kana ol namatti qabdeettu. Inni sun maanaa itti jaalala footoo na kaasan inni sun hin sodaatama beeku. Anumti dhugaa dubbachuu yoo ta'edha. Anumti mataa kooti tun biyya arabaa kanan dhufini bitokko faarratti beeksaba keessatti silkii akkan qabadhu naaf hin eeyyamamu. Silkii irratti kaameeraa bilaazarii koo wajjin footoo na wajjin kaane den ka'uun dogongoree silkii nama irratti footoo hin ka'u suma dhugaa rabbi jechuudha. Na ergan tiktokii jalqabe hojjeta waggaa 5 waggaa akkasiiti jechuudha la sana keessan ija keessaa ija fuuchuu jalqabe tiktokiin ija nama jabeessiti kasi dhugaadha baay'een akkas ture amma teeknooloojiin immoo garuu immoo akkatti miidiyaa fayyadamtu barraani amma mool gaala hatta tiktok baasatti tokko warra koosii tokko ollaa gachi eenyu ni gaa Sumayyaa tokko barreessaa jirtu ol deebi'i. Sumayyaa Oromoo itti kuno. Kuno gaala kuno. Akkana. Muskiina ko rabbi itti fuudhesittis. Sumee koo. Good morning, akkam bultee ooltee. Nagaa biyya. Akkam naa qabda maammii koo. Ati maali? Jira na yaadde. Sirriitti malee. Namni subii salaataa yoo Sagaleen kee dura dhabeera. Waan immoo nu biraa bar. Hirroo baa jira osoo hin taane hin gadi nagaa jira bar. Kanumatti tola. achi darbee birillee baay'ee qorra. Laali doktor jiru koyi. Baay'ee. Jirtaa? Jira haa dhokko. Maali ati tajaajila koo jala galti qabu. Dubbiin jaarsa keetii kunis nurkaa bade maashaallah kanumatti tola si. Maame istiidalee sitti lagi keessa fiigime maame kaameraa achi garagalchi lagi keessa fiigime. Guddisime maamni. maa jira hodhatee dhuumu. Roobaan nama guddisa jedhaniidha. Akkan jaalladhu dhugaa rabbi bukkaa keessa fiigu. Amma guddatee Ijoollummaatti deebi'uudhaaf amma immoo keessa. Eenyu? maa jira Maame. bukkaa keessa fiigisiin doktor jedhu. Oo maammiin koo diqqaadhaa piliis taa'ee. Laa jechuun yeroo bicummaa nama guddisa jedhaman jennee amma immoo bicummaatti deebi'uuf waliin keessa fiigee walumaan nama galagaa dubbe. Akkanumatti naa ta'u waan hin barbaade. Wayye waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kubiyyee. Oko. Habiibti. Ati amma rooba kanarraa qorra kanarraa haa dhufu jennaaniin akkana nama na dhoogitee na teessis taaqo'ee kophaa koo.